Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad duula biqiltuu dhaabuudhaaf lammiiwwan akka if qopheessan dhaame. Humnoonni nageenya Keeniyaadhaa Al-Shabaabiin ajjeefaman. Ameerikaa fi Iraan walaleetti deebi'an. Jalqaba irra dhageeffachaa turtan ijoo oduuti bakka jirtan maratti nageenya isinaa ga'u miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu sa'aatii kana kan isinii himaa jiru. An Udii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduutti dabala. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad duula biqiltuu dhaabuutiif lammiiwwan akka qopheessan dhaame. Guyyaa tokkotti biqiltuuwwan miiliyoona 800 dhaabuudhaaf qophiin barbaachisu taasifamuu akka qabu Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad dhaamaniitti jiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa tokkotti biqiltuuwwan miiliyoona 800 dhaabuudhaaf seenaa haaraa galmeessuudhaan lammiileen Itoophiyaadhaa hundi qophii barbaachisaa akka taasisan waamicha dhiyeessaniitti jiru. Dr. Abiyyi Ahmad fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsanii jiraniin lammiiwwan Itoophiyaa harkaa wal qabatanii guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 800 dhaabuudhaan seenaa biraa hojjechuudhaaf guyyoonni 5 qofti akka hafan ibsaniitti jiru. Ijoolleen biyya koo kabajamoo kajaan Ministeerri Muummeedhaa barruu isaaniitiin guyyoota muraasa kana keessatti qophii barbaachisu akka gootan kutannoodhaan akka kaatan mootummaa fi uummanni tokkummaan hojii kana milkeessine injifannoo keenya akka dhugoomsinu isin gaafadha jechuudhaan Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad dhaamsa dabarsaniitti jiru. Itoophiyaan qabeenya uumamaa kiyya karaa haqa qabeessaa fi walqixxummaan fayyadamuudhaaf mirga qaba jette. Adeemsi dippiloomaasii Ijipti tarkaanfachiisaa jirtu ilaalcha dur kan yeroon irra dabre ta'uun isaa ibsameetti jira. Ibsi Ijipti dhiyeenya kana hidha haaromsaatiin wal qabatee baafte hidha haaromsaa qofa osoo hin taane dhimmoota siyaasaatii fi tarsiimoo naannoo gaanfa Afrikaa hammeessuu kan jalqabe ta'uun isaa ibsameetti jira. Torbaan kana keessa ministeerri dhimma alaa Ijipti nageenyi bishaanii dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu isaa ibsee turuun kan yaadatamu waggaa ta'u dubbii barbaachee Ijipti ammaan tana jalqabde kun ammoo dhimma siyaasaa fi tarsiimoo naannoo gaanfa Afrikaatiif illee dubbii hamaa ta'aa dhufuun isaa ibsameetti jira. Itoophiyaan waliigaltee malee ofii qofaa bulchuu barbaaddi jechuudhaan dhimma hidha haaromsaa irratti dubbii ka darbatan ministeerri dhimma alaa Ijipti dhiyeenya kana irra deddeebiidhaan ibsi Ijipti dhimma Itoophiyaatii fi dhimma hidha guddicha haaromsaatiin wal qabatee akkasumas ammoo dhimma itti fayyadama bishaan Naayiliin wal qabatee baasaa jirtu dubbii barbaacha akka ta'e Itoophiyaan ibsiteeti jirti. Yeroo Itoophiyaan karra galaanaa argachuuf tattaaffii taasisaa jirtu kanatti Ijipti wal dhabbee laga Abbayyaa qofaan osoo hin daangeffamin dhiibbaa dippiloomaasii babal'isuudhaan dhaga'amtummaa Itoophiyaa naannichatti dabalaa jiru gufachiisuuf hojjechaati jirtis jedhameeti jira. Ijipti mormii isiidhaa dhageessuu itti fuftee ka jirtu ta'us garuu Itoophiyaan garuu hirni haaromsaa biyyoota yaalagichaa gadii jiran irratti miidhaa akka hin geessisnetti qabeenya uumamaa isiidha karaa haqa qabeessaa fi walqixxummaan fayyadamuudhaaf mirga guutuu qabdu ta'uu isiidha ibsiteeti jirti. Mormiin Ijipti itti fufee jiru kun ammoo mootummaan Itoophiyaa humna naannichaa ta'aa dhufuu daangeessuudhaaf tarsiimoo isiin qabattee tarkaanfachaa jirtu ta'uu eerameeti jira. Xiyyeeffannoon dippiloomaasii Ijipti ammoo gara carraaqqii Itoophiyaan karra galaanaa argachuudhaaf taasistutti jijjiiramaa akka jiru akeekeeti jira. Adeemsi dippiloomaasii Ijipti haqa teessuma lafaa dagatee ilaalcha dur kan yeroon irra dabarte babal'isaa jiraachuun isaatis ibsameeti jira. Ijipti guddinaa fi gahee tarsiimoo Itoophiyaan naannichatti qabdu akka qormaatatti ilaalaati jirti. Itoophiyaan hidha haaromsaa fi karra galaanaa argachuudhaan bu'uura misooma dinagdee yeroo dheeraatii fi badhaadhina biyyaa ta'utti amantee fuulduratti tarkaanfachaatti jirtis jedhameeti jira. Gareen TPLF miira abdii kutachuun sodaa biyyoolessaa ta'utti jira. Gareen seeraan alaa gareen TPLF miira abdii kutachuutii fi yaada of balleessuu keessaa waan galee jiruuf sodaa biyyoolessaatii fi naannoo ta'utti ce'eeti jira. Kanaanis garichi diinota seenaa dabalate gareewwan shororkeessitoota idil addunyaa wajjin hiriiruudhaan carraaqqii gochaa akka jiru ibsaniiti jiru. Gareen seeraan alaa TPLF Al-Shabaab nu cinaa jira hanga jechuutitti gahaa jiraachuudhaa fi
Gochi kun wallaalummaa ta'us kufaatii siyaasaatii fi abdii kutachuu garee TPLF akka agarsiisu ibsameeti jira. Garichi gara ofiin of balleessuutti ce'uurraan shororkeessitoota idil addunyaa wajjin hariiroo uumuudhaan jeequmsa biyyoolessaatii fi naannoo uumuudhaaf kaayyeeffatee imalaa akka jiru ta'uun isaatis ibsameeti jira. Mirri abdii kutachuutii fi tumsi seeraan alaa gareewwan shororkeessitootaati wajjin gareen TPLF uumee socho'aa jiru uummata naannoo Tigraay balaa cimaa keessa galchus akka ta'e ibsameeti jira. Gareen kun aangoo isaa tikfachuudhaaf uummata qabdii qabsiisee tapha siyaasaa taphachaa akka jiru ta'uun isaatis ifoomeeti jira. Dargaggoota dirqamaan gara waraanatti oofuu irra dabre dargaggoonni adeemsicharraa gara biyyoota ollatti baqachaa jiraachuunis ibsameeti jira. Mootummaan federaalaatii fi uummanni Itoophiyaadhaa uummata Tigraay garee abdii kutee fi of balleessaa jiru jalaa baraaruudhaaf waamichinis dhiyaatee ka ture hoggaa ta'u tumsaa balaaleffannaa shororkeessitootaatii fi diinota alaa wajjin gareen seeraan alaa TPLF taasisu kun uummata Tigraayin kan bakka hin buune ta'uun isaatis ibsameeti jira. Uummanni Tigraay gootota nageenya tokkummaa fi misoomaa akka ta'an ammoo ni yaadatama. Humnoonni nageenya Keeniyaadhaa Alshabaabiin ajjeefaman. Miseensonni humna nageenya Keeniyaadhaa 5 Alshabaabii wajjin walitti dhukaasuudhaan naannawaa daangaa Soomaaliyaatii fi Keeniyaa bakka Maandeeraa jedhamutti ajjeefamanii jiraachuun isaanii gabaafameeti jira. Gareen hidhattoota kun waggoota hedduudhaaf mootummaa jiddugaleessa Soomaaliyaa fonqolchuudhaan akkasumas ammoo hiika seera shariyaa Islaamaa irratti hundaa'uudhaan bulchiinsa isaanii biyya gaanfa Afrikaa keessatti gadhaabuudhaaf socho'aa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Poolisiin gabaasa isaanii keessatti walitti bu'iinsi kibxata guyyaa keessa mudatee akka ture ibsee ka jiru hoggaa ta'u gareen sakatta'insaa yeroo hojii sakatta'insaa raawwachaa turetti hidhattoota Alshabaabii wajjin walitti bu'uudhaan jijjiirraa dhukaasaa garee lamaan jidduutti taasifameen humnoonni nageenya Keeniyaa 5 lubbuu dhabuun isaanii ibsameeti jira. Jaappaanitti kirkira lafaatiin hanga ammatti namoonni 13 dhuman. Ministeerri muummee Jaappaan Saanaayi Taakaayichiidha balaa kirkira lafaa kibba lixa biyyattiitti mudateen hanga ammaatitti lammiiwwan 13 du'uu isaanii ibseeti jira. Lubbu baraartonni hedduun bakka balaan mudatetti bobbaafamuudhaan hojii saffisaa hojjechaa jiraachuun isaaniitis ibsameeti jira. Jiddugala gabaa guddicha Kimaamootoo jedhamu keessatti namoonni hedduun gamoo jijjige jalatti ugguramanii kan jiran yoo ta'u lubbu baraartonni namoota kanneen baraaruudhaaf yeroodhaaf hojii ariifachiisaadhaan lammiiwwan kanneen lubbuu isaanii baraaruudhaaf hojjechaa akka jiran ta'uun isaanii ibsameeti jira. Duraan qondaalli Jaappaan tokko iddoowwan balaan mudatetti namoota du'anii fi miidhaman lakkoofsi sirrii himuun rakkisaa ta'uu isaa ibsee ka jiru hoggaa ta'u namoonni hedduun ammoo achi buuteen isaanii dhabamanii jiraachuunis ibsameeti jira. Balaan kirkira lafaa odola Kiyuusuu jedhamu keessatti mudate kun magnituudii 6.8 ta'uu isaa jaarmiyaan Ameerikaadhaa Geological Survey jedhamu immoo ibseeti jira. Balaa kanaan hanga ammaan tanaatitti lubbuun lammiiwwan du'anii 13 ga'ee jiraachuun ibsamee ka jiru yeroo ta'u balaan akkanaa waggaa 75 keessatti yeroo jalqabaatiif Jaappaan keessatti argamuun ammoo ibsameeti jira. Oduu xumuraatiin Ameerikaa fi Iraan walaleelutti deebi'an. Iraan misaayila bilaastikaa hedduu buufataalee US baha jiddugaleessaa keessatti argaman irratti dhukaasuu ajajni jiddugala Ameerikaadhaa ibseeti jira. Iraan haleellaa tasaa raawwachuudhaan misaayila hedduu dhukaasuu kan ibse waraanni Ameerikaadhaa misaayilota Iraan kana ammoo hundee isaa ifirraa qolatee jiraachuu beeyseeti jira. Gama biraatiin ammoo waraanni Ameerikaatii fi waraanni Saawudii Arabiyaadhaa hidhattoota Iraaq keessa socho'anii fi Iraaniin deeggaraman haleellaa diroonii buufataalee annisaa Saawudii irratti geggeessan waloodhaan haleeluu isaanii ajajni jiddugala Ameerikaadhaa ibseeti jira. Ameerikaadhaa fi Saawudii Arabiyaan bakkeewwan qiyaafannoodhaa meeshaalee waraana shororkeessitoota baha Iraaq keessatti argamanii haleeluu isaanii ajajni jiddugala waraana Ameerikaadhaa Centcom ibseeti jira. Iraanii fi Ameerikaan irra deebi'uudhaan walitti dhukaasuun isaanii sagalee dhukaasaa guyyootaaf dhaabbatee fi abdii marii bifa haaraan deebi'ee eegale dhaamsuu danda'a jedhamee sodaatamaati jira. Iraanii fi hidhattoonni isiidhaan deeggaraman kanneen Iraaq keessa socho'an haleellaa geggeessaa jiran hin dhaaban taanaan
Ameerikaan tarkaanfii laaliisaa ta'e akka fudhattu jiddugalli ajaja humna waraana Ameerikaadhaa CENTCOM ibseeti jira. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaaf isin biraan gahaa turre kanumaan goolabeetiin jira. Sagantaalee fi qophiileen hafan kan itti ufan ta'u nagaan naa tura. Yeroo gaarii qabaadhaa. Fayyadaa.